Bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenya attamooltan guyyaan har'aa fulbaana 15 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 5 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Pireezidaantiin Somaaliyaa koomishina ajjeechaa dubartii hojii basaasaa irratti bobbaate qoratu hundeessan oduudhaa booda gabaasa qabna. Tokkummaan mootummootaa guyyaa dimookiraasiif nagaa kanarraa yaadatamee oole ilaalchisuun ibsa kennee jira gara boodaatti dirree dimookiraasii keessatti itti deebina. Hogbarruu Oromoof rakkoo isa mudate ilaalchisuun ogeessa dubbisneerra qophii addaa qabannee dhiyaanne qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. Piroodyusariin tamsaasaa har'aa Daan Biraawun, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessaadha kan ittiin jedhuu fi humna ittisa kan Tigraay jechuun qaamnuuf waamu aanaalee godina Walloo Kibbaa yeroo seenee turetti qonnaan bulaan achi turan deeggarsa tattamaan kennamuu fi baannaan rakkoo dhala namaa hamaan kan isaan mudachuu malu ta'uu ibsanii jiru. Godina Walloo Kibbaa aanaalee Tawladaaree, Ambaasal, Warra Baabboo fi Dalaantaas humni kun seenuuf yaaluusaa hoogganni godinaa ka dubbatan yoo ta'u yaaliin kun fashalee duubatti deebi'eera jechuun hoogganoonni siyaasaa dubbatan iyyuu ammayyuu yaaddoo qabna jechuun qaamoleen hawaasaa dubbatan hin dhibne. Godinuma kana aanaa Warra Baabboo naannoo Xifxarat jedhamu kan jiraatan qonnaan bulaan Yimaam Ahmed jedhaman beeladaalee dabalatee qabeenya waggoota keessatti horatan guyyaa 3 kan hin caalle keessatti miidhaan irra ga'uu dubbatan. Kan guyyaa 3f naannoo isaanii to'atee ture Hiwaat midhaan nyaataa hojiin ala waan taasiseef jecha oomishtummaarraa gara bitatanii nyaachuutti ceenee jedhan. Aanaa Warra Baabboo ganda 018f bulchaa akka ta'an Seyd Mahammad ragaa mirkanii qaba jedhaniin beeladaaleen dhibbootaan lakkaa'aman dhabanii jiru. Kan facaafanne tuunafin akka manca'uu ta'e ka jedhan qonnaan bultoonni beeladaalee fi midhaan nyaataa irratti miidhaa dhaqqabeen rakkoo hamaaf waan saaxilamneef jecha mootummaaf qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu deeggarsa tattamaa nuuf gumaachan jechuun gaafatan. Dubbiimaan Hiwaat obbo Geetaachoo Raddaa dhiittaa mirga namoomaa fi gocha saamiinsaa waliin wal qabate himata irratti dhiyaaturra deddeebi'uun soba jechuun isaanii ni yaadatama. Humnootiin keenya lammiiwwan nagaa irratti hin qiyyaafatan jedhan. Bulchaan godina Walloo Kibbaa obbo Seyd Mahammad raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin godina sana loo'ee seenuuf kan yaale raayyaan Hiwaat waliin yeroo baatii tokko caaluuf wal waraanuu isaanii dubbatan. Yeroo kana keessatti uummata irratti miidhaa bifa adda addaa geessisee jedhu. Walloo Kibbaa fi naannoo isaatti beelli seeneeraa inni jedhu sirrii akka hin taane dubbataniiru. Bulchaan godina Walloo Kaabaa Diyaaqoon Tasfaahuun Baayabil sababaa wal waraansa uumameen namoonni 200,070 caalan godaanuun Haayiq Daseef Kombolcha keessa buufachuu isaanii ibsan. Godinaalee Walloo Kaabaa kan Hiwaat to'atu keessa haalli uummataa jiru kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Naannoo Mahal Ambaa jedhamurraa godaananii magaalaa Wurgeessaa daandiirra kanneen faca'anii jiran qaamni mootummaa naannoo sana gadhiisee waan ba'eef deeggarsa dhabnee rakkoo hamaa keessa jirraa jedhu. Godina Waag Hamraa naannoo gaarreen keessattis rakkoo nyaataa yaaddessaa ta'eef saaxilamaa jirra jechuun yaaddoo isaanii ibsaa jiran. Dubbiimaan Hiwaat Geetaachoo Raddaa Tiwiitarii ofii irratti dhaamsa waa gochuu hin dandeenyu garuu haa beekamu jechuun naannoo Amaaraa kan humnootii isaaniin to'atamu keessa namoonni jiraatan hedduun balaa beelaaf ka saaxilaman ta'uu amanan. Kun kan ta'es mootummaan Finfinnee jiru beela meeshaa ofii godhachuuf karoora bala'amaa qopheeffateen jechuun tiwiitarii irra kaa'an. Bulchiisonni godina Walloo Kaabaaf Kibbaa akka jedhanitti godinaalee wal waraansaa keessa socho'uu kan danda'an dhaabbattoonni gargaarsaa kan addunyaa rakkoo naannoo Walloo jiru hatattamaan furuu akka hin dandeenye qeeqanii ammas taanaan dhala namaaf gargaarsa tattamaa akka godhan gaafannaa jedhaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniin naannoo humni isaanii to'atee jirutti qaamni hawaasaa deeggarsa barbaadu akka argatuuf dhaabbattoota gargaarsaa kan addunyaa waliin mijeessanii hojjechuuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru jechuudhaan Masfinaan Raagee gabaasee jira.
Koomishinarri koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalee badhaasa Afrikaa ka Jarmaniin bara 2021 qopheessite injifatanii jiru. Dr. Daani'el sagalee guutuun ka filataman yoo ta'u Itoophiyaa keessatti kabajamuu mirga dhala namaaf yeroo dheeraaf qabsaa'aa turan jechuudhaan badhaasa sadarkaa olaanaa Jarmaniin qopheessite ta'uu dhaabbati German Africa Foundation jedhamu beeksisee jira. Kana malees jedha dhaabbatichi Dr. Daani'el koomishinichi mirga dhala namaa ka biyyattii haala guddaan fooyyessuun walabummaan akka hojjetus taasisan jedhee jira. Waggootii darban 10 keessatti ijaarsa laga Abbayyaaf lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa jiraatan irraa doolaarri biliyoona 1 miliyoona 200 fi miliyoona 60 galii ta'uu manni marii waltaasiftuu ijaarsa hidha laga Abbayyaa maqaa dha'uun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Ijaarsi hidha kanaa ega jalqabamee waggaa 10 lakkoofsisuu isaa ibsuun biyya keessaa fi alaa hanga hagayya bara 2013 qarshiin biliyoona 15 fi miliyoona 900 fi miliyoona 31 walitti qabamuu ibseera. Tarbaayiniin hidha kanaa 2 baatilee dhiyeenya kanaa keessa humna elektirikaa maddisiisuu ka jalqaban ta'us gabaaseera. Magaalaa Moqdishoo keessatti dhooyinsa boombii of wareegaan dhaqqabsiiseen yoo xiqqaate namoonni 11 ajjeefamuu kanneen ijaan arganiif aangawoonni dubbatanii jiran. Namoonni argine jedhan akka jedhanitti of wareegaan kun mana shayee seenuudhaan dhooyinsa kana dhaqqabsiise. Haalli kun ulaa sakatta'aa mootummaan Somaaliyaa kaa'e isa konyaa Wadaajir cina jirutti dhaqqabe. Iddoon kun dirree xayyaaraa Moqdishoo fi waajjira haadhoo kan humnooti gamtaa Afrikaa yookaan AMISOM cinatti argama. Kanneen ajjeefaman kana keessaa loltootaaf siviilonni ka jiran ta'uu aangawaan mootummaa Somaaliyaa kan eenyummaan isaanii akka hin himamne gaafatan dubbatanii jiru. Miidiyaatti dubbachuuf naa'ine hamamuu jedhaniiru. Gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaa kanaaf itti gaafatama ka fudhate yoo ta'u muummichi ministeera Somaaliyaa Mohaammed Roobale gocha gara jabinaa ittiin jedhan kanaaf Al-Shabaabiin balaaleffatan. Konyaa Wadaajir keessatti har'a mana shayee seenuun haleellaa Al-Shabaab dhaqqabsiise lubbuun nama nagaa darbuu fi madaa'uu nan balaaleffadha jechuun Roobaleen Tiwiitarii ofiirratti barreessan. Waaqayyo warra du'etti araaramu warra madaa'an immoo fayyinaa kennuuf jedhanii jiran. Haleellaan Al-Shabaab kun ituu nama adda hin baasin dhiiga siviilota Somaaliyaa dhangalaasuuf dheebuu akka qabu agarsiisa jedhan. Erga bara 2006 kaasee walwaraansa Al-Shabaab waliin gaggeeffameen siviilota biyyattii 1,000 kan ajjeefaman yoo ta'u gareen Al-Shabaab mootummaa deeggarsa addunyaa qabu kan Somaaliyaa aangoo irraa darbuuf waraanaa jira. Waraanni mootummaa Giinii torban tokko dura aangoo irraa darbe kibxata kaleessaa qabee walgahii guyyaa 4 ka jalqabe yoo ta'u kunis mootummaa ce'umsaa ijaaruuf akka ta'e ibseera. Kanneen pireezidaant Alfaa Koondee aangoo irraa buusan kun akka jedhanitti magaalaa galma mootummaa biyyattii Konaakrii keessatti hoogganoota siyaasaa, daldalaa fi amantii waliin boqonnaa haaraa biyyattiin argatte irratti dubbachuuf deeman. Mootummaan ce'umsaa kun eenyuun haa hoogganamu, yoomittis hojjetamee akka xumuramuu fi filannoo dura jijjiirama siyaasaaf caasaalee dhaabbattoota diriirsan irratti hoogganoonni mari'atanii waliigaluu abdii jedhu qaban. Hawaasa diinagdee biyyoota Afrikaa dhiyaa yookaan ECOWAS aangoo Giiniin waa murteessuuf qabdu irraa dhaabuun ce'umsi siviilotaan hoogganamu yeroo gabaabaa keessatti akka hundeeffamu iyyatteetti. Abukaatoo waa'ee mirga dhala namaa ka ta'an Nikolaas Oopiyoo irratti himannaa maallaqaan seeraan ala deddeebisuu jechuun dhiyaate abbaan alangaa Ugaandaa fudhatama dhabsiisee jira. Poolisiin Oopiyoo abukaatota kanneen biroo 3 fi aangawaa mormituu tokko dabalee baatii muddee darbe keessa hidhe. Kunis filannoon pireezidaantummaa Ugaandaa utuu gaggeeffamin dura ituu isaan deeggartoota mormituu ajjeefaman ilaalchisee ragaa funaanaa yeroo jiranitti ture. Abukaatoon Oopiyoo akka jedhanitti himannaan dhiyaate akka kufu ta'uun kun deemsi jiru seeraan kan gaggeeffame akka hin taane mirkaneessaa. Kana malees mootummaatu abukaatoo kabajamuu mirga dhala namaaf falmu kana hidhee jedhaniiru. Kutaa Yuunaayitid Isteets gama dhiyaa kataati Kaalifoorniyaa keessatti bulchaa akka ta'an Deemokiraatichi Gaavin Niwsam aangoo irraa kaasuuf yaaliin ta'e kanneen sagalee kennan fashalsiisanii jiran.
kanneen sagalee kennan 100 keessaa harka 70tti kanneen dhiyaatan aangoo gadhiisuu hin qaban jechuun sagalee kan kennan yoo ta'u harki 30 immoo aangoo gadhiisuu qabu jechuudhaan sagalee kennan. Dhaabbati oduu Associated Press, CNN fi televiziyoonni NBC kun akka ta'u dursanii raaganii turan. Ba'iin sagalee uummataa ennaa labsametti Niwsan namoota Kaalifoorniyaa keessa jiraatan kanneen mirga bu'uuraa ka sagalee kennu hojiirra oolchaniif kabajaaf dinqisiifannaa qaban ibsanii jiran. Pireezidaantiin Somaaliyaa koomishina ajjechaa hojjettuu jaarmiyaa basaasa biyyattii qulqulleeffatu dhaabaniiru. Akka dhaabni tika mootummaa pireezidaanti Mohaammed Abdullaahi Faarmaajoo ibsatti hojjettuun nageenya marsariitiirraa yookaan kan saayibar sekiuritii Ikiraan Taaliil Faaraa kan ajjeefamte gara hidhattoota Alshabaabiin jedhamee beekamuuni. Haa ta'u malee haati ishee du'a mucaa isaaniif dhaaba mootummaa ejensii biyyoolessaa nageenyaaf tika Somaaliyaa yookaan dhaaba NISE jedhamuun beekamu himatu. Koomishiniin pireezidaantiin biyyattii dhaabanis haati ishee akka hin simanne himaniiru. Gabaasa Mohaammed Kaayyee Bafaqaaduu dhiyeessa. Pireezidaanti Mohaammed Abdullaahi yookiin Farmaajoon wixata dheengaddaa ibsa baasaniin koomishinii waa'ee miliqsamuu shamarree Ikiraan Taahil Faaraa qoratu hundeessuu isaanii beeksisaniiru. Koomishinii miseensota 5 of keessaa qabu kan hundeessan Farmaajoon qorannoo booddee haqni ifa bahuu qabaa jedhaniiru. Daarektarri dhimma pireesii pireezidaantichaa Abdurraashid Haashii waa'ee dhimmichaa dubbataniiru. Waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska Koomishiniin qulqulleeffannaa raawwatu kun kan hoogganamu abbaa alangaa olaanaa biyyattiitiin. Itti aanaan abbaa seeraa hangafaa kan mana murtii waraanaati. Miseensonni koomishinichaa hafan 3 waraana keessaa, humna tikaa keessaa akkasumas poolisii keessaa kan fo'atamanidha. Koomishinichi erga qorannoo isaa raawwatee booda akka dafee gabaasa dhiyeessu qajeelfamni kennameeraafi jedhani daarektarichi. Haa ta'u malee maatiin shamarree duutee kanaa koomishinii pireezidaantichi dhaabanii hin fudhannuu jedhan. Harmeen ishee Qaalii Mahammad Guhaadii gabaasotatti dubbataniiru. Waxaan halkan ummadda Soomaaliyeed uga caddaynaynaa akka waa'ee du'a mucaa isaanii qoratu koomishinii pireezidaantiin hundeessanii hin fudhannuu jedhan. Itti dabaluudhaanis mana murtii waraanaa isa dursanii iyyannoo itti galfatan irraa akka abdii qaban dubbatan. Xiinxalaan siyaasaa Abdulmaalik Abdullaahi waan bilisummaa manoottan murtii biroo irratti amantaan hin jirree fi manni murtii waraanaa akka wayyuu dubbatan. Ma maganayo aniga sida iga tahay in guddiga hadda manneen murtoo biroo akka haqa laachuu hin dandeenyedha kan dubbatan. Itti dabaluudhaanis manneen murtoo loogiidhaan ala hojjechuun isaanii gaaffii keessa jira erga jedhanii booda dhimma olaanaadhaa fi iccit qabeessa kan akka Ikiraan Taaliil Faaraa ilaaluun kan irra jiru mana murtii waraanaatii jedhani Abdulmaalik Abdullaahi. Hojjettuu ejensii tikaa fi nageenya biyyaalessaa kan turte Ikiraan Taaliil Faaraa ji'a waxabajjii keessa erga dhabamtee booda jalqaba ji'a kanaa irratti dhaabbanni isheen keessa hojjechaa turte akka isheen duute ibse. Dhaabbanni tikaa mootummaa ajjechaa kanaa fi itti gaafatamaa kan taasise garee Alshabaab yommuu ta'u, Alshabaab gama isaatiin ajjechaa kana keessa akka harkisaa hin jirre ibseera. Guyyaan har'aa guyyaa deemokiraasii jedhamuun guutummaa addunyaa irratti yaadatamee oola. Guyyaa kanatti tokkummaan mootummootaa ibsa baasee jira. Ibsi kunis kan dhaga'amee hin beekne rakkoon COVID-19 addunyaa irratti danqaawwan hawaasummaa siyaasaaf seeraa gurguddaa dhaqqabsiisee jira jedha. Biyyoonni naannoo addunyaa rakkoo kana furuuf tarkaanfii hatattamaa innaa fudhatanitti olaantummaa seeraaf ulaagaalee sadarkaa addunyaa kabajuuf qajeelfama bu'uuraaf seeraa akkasumas haqi akka kabajamuuf mirga jiru eegsisuun murteessaadha jedha ibsi kun. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees mootummoonni deebii COVID-19 kennan keessatti mul'inatti deebii kan kennaniif itti gaafatamummaa akka qabaatan gaafataniiru. Tarkaanfiin hatattamaa fudhatamu kamiyyuu ka sirnaa ka walgitu loogii kan hin qabaanne ta'uu mirkaneessuun barbaachisaadha jedhan. Deebii gaariin innaa mirgi namaaf olaantummaa seeraa eegsifamuuf tarkaanfiin fudhatamu balaa uumamuu maluuf deebii madaalawaa kennuudha jedhaniiru. Muummichi barreessaan ibsa isaanii keessatti biyyoonni mirgawwan isaan kabajuu qaban keessaa walabummaan yaada ofii ibsuu, mirga pireesii, mirga odeeffannoo walabaa dabarsuu, mirga walga'uuf walitti qabamuutii jedhan. Maqaa COVID-19 jedhuun biyyoota hedduu keessatti yaaddoowwan jiran kan armaan gadii of keessatti haammatu. Isaan kunis deddeebii odeeffannoo to'achuuf jecha yaada ofii walabummaan ibsuuf pireesii walabaa akkasumas mirga hawaasaaleen hirmaannaa siyaasaaf caasaa hawaasummaa naannoo isaanii keessatti hirmaachuu irratti tarkaanfii fudhatamu.
dorgomtoota siyaasaa, gaazexeessota, dooktorootaaf hojjettoota kunuunsa eegumsa fayyaa, roogeeyyii mirga namaa akkasumas kanneen biroo oduu kijibaa facaastan ka jedhuun hidhaa ajjeechaa himatamuu yookaan baqaaf saaxilamu. Marsariitii irratti imaammata hordoffii akkasumas to'annaa dabalataa cimaa kaa'u. Yeroo filannoo yeroo biraatti dabarsuun dhimmootii heeraa cimaa ta'e irratti muddamni akka hammaatu gochuudha. Rakkoo kana keessatti gaaffiin ka'u mirga yaada ofii walabummaan ennaa ibsamu attamiin haasaa jibbiinsaa ittisuun danda'amaa ka jedhu. Odeeffannoo dogoggoraa ittisuuf yaalii godhamu keessatti beekaa yookaan utuun beekin saansuriin hojjetamuu danda'a. Kun immoo walamantaan akka dhabamu taasisa. Deebiin bu'a qabeessi namoonni maddeen amanamaaf sirrii ta'e ifaaf ragaa irratti odeeffannoo hundaa'e argachuu isaaniiti. Naannoo addunyaarraa jaarmoliin hawaasa siivilii rakkoon COVID-19 dhaqqabsiis dimokiraasii gufachiisuudhaan abbaa irrummaa dagaagsuu mala abbaan irrummaa itti dagaaguu malu ittisuuf mormuuf jecha waamicha tokkummaan mootummootaa dhiyeesse simatanii jiran. Kunis ennaa roogeessummaan marsariitii irratti babal'ataa deeme kanatti beekumsa waa'ee miidiyaaf akkaataa dijitaaliin fayyadaman cimsuun akkaan barbaachisaadha. Odeeffannoo dogoggoraaf haasaa jibbiinsaa rakkoo jiru keessatti hidda gadi fageeffate gaazexeessota leenjii fageenyarraa ta'e kennuudhaan dhiibbaa weerarri kun qabaatu bal'inaan akka gabaasan hojiif bobba'anii bakka jiranitti nageenyi isaanii eegame attamiin gabaasaalee dhugaa akka gabaasan gargaaru. Dubartoonni hokkara saalarratti hundaa'e dura akka dhaabbatan keessumaa innaa COVID-19 sochiin ugguramee jirutti akka ofirraa ittisan jajjabeessuu, wal caalmaa sababaa rakkoo kanaan tajaajilli kennamuu dadhabaa ta'uu, mirga dubartootaa, dargaggootaaf sabxiqqaalee beeksisuu akkasumas uummata moggaatti qoodameef mootummaan akka itti gaafatamu gochuudha. Tokkummaan mootummootaa bulchiinsi gaariin akka jiraatu, filannoo to'achuu, waaltaaleen dimokiraatawaaf itti gaafatamummaa qaban akka ciman, biyyoota gita bittaa jala jiran keessatti hiree ofii murteeffachuun akka jiraatu mirkaneessuu, biyya walitti bu'iinsi keessa ture sanaan booda heerri akka qophaa'u gargaara. Guyyaan dimokiraasii addunyaa dimokiraasiin naannoo addunyaa akka xiinxalamuuf carraa kenna. Dimokiraasiin adeemsa galma tokko bira ga'uuti. Kanaaf hawaasa addunyaa, qaamotii bulchiinsa biyyoolessaa, hawaasa siiviiliif namoota dhuunfaa guutummaan keessatti hirmaachisuudhaan dimokiraasiin dhugaa yoo argame kan martinuu itti gammadu ta'a. Mirgi namaa kabajamuuf filannoon yeroo isaa eegeef ka dhugaa hunda hirmaachise geggeessuun qaama dimokiraasii barbaachisaa ta'eeti. Safuuwwan kun seera mirga namaa waliigalaa keessatti kan haammatamaniif sirna dimokiraasii hiika qaburratti waadaa mirgaawwan siiviiliif siyaasaa ka sadarkaa addunyaa irratti kan hundaa'anidha. Fedhiin uummataa hundee aangoo mootummaa ta'uu qaba. Fedhiiwwan kunis sagalee hunda hirmaachise kaloogii hin qabaanne kan iccitiin geggeeffamu yookaan adeemsa sagalee qixxummaan kennamuun ka geggeessamu filannoo geggeeffamu ka dhugaa ta'een ibsama. Dhiyeenyaa as kitaaboleen afaan oromootiin barreeffaman hedduun maxxanfamanii eebbifamaa jiru. Kan barreessitoota oromoo gurmeessuun tajaajilu waldaan barreessitoota oromoo barreeffamawwan hedduu mata dureef akaakuu adda addaan barreeffamaa jiru lakkoofsaan baay'achuu dubbata. Dura ta'an waldichaa yoomiyyuu mul'ata. Hogbarruuwwan kun lakkoofsiif akaakuunsaa dabaleeyyuu ammas gama qulqullinaaf bilchina qabiyyeen hanqina akka qabu eeran. Barreessitoonni gameeyyiiniif dargaggoota ta'anis qulqullina dhabuun kun guddina hogbarruu miidhuu akka danda'u eeranii barreessitoonni qabiyyeef qulqullina hojii isaanii fooyyessuu akka qaban dubbatan. Galmoo daawwit kanarratti qophii qindeesse qabaa kunoo. Barreessaa akkasumas gaazexeessaa Toleeraa Fiqiruu barreessitoota gameeyyii hogbarruu afaan oromoo keessaa tokko. Kitaabota asoosamaa 2 imimmaanaadhaa fi raayyaa dhugaa akkasumas kitaaba seengulummoo jechuun baayogiraafii qeerransa bokkaan dhaane jedhu barreesseera. Kana malees kitaabota adda addaa gulaaluu fi waldaa barreessitoota oromoo warra bu'uuran keessaa takka ta'uu hima. Yeroo seenaa barreeffama hogbarruu afaan oromoo dubbatu hangafa Shee Bakrii Sapaloo fi Onismoos Nasiib kaasa. Sana booda kan dhufe bara 1980 bara hogbarruun kun itti dagaage bara milkiitii jedha. Garuu sana booda bara 1990 keessa gatii siyaasni biyyaa boora'ee fi bara hogbarruun oromoo itti ari'amee jedhe. Nan yaadadhaa seenaadhaa fi bara 1999 yeroon
imimmaan haadhaa baasu kitaaba 15ffaa ture asoosama afaan oromoon barreeffame jechuudha asoosama yeroon dubbadhu. Sana booda immoo gaarii ta'e bara kana keessa immoo baay'inaan hedduu arganna. Akkuma reefuu kaaftee waa'ee qulqullinaa gaaffii guddaa qabna garuu akka amma jirutti baay'inaa fi akaakuudhaan ammatti guddatee jira. Barreessaa Toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka sadiitti hime. Inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha. Abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan oromoo hin simatan turan jechaan dubbata. Dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu himee aadaan kitaaba afaan oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e. Akka nu hubadhutti amma waanni lama waan gaarii jira. Tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaagaraa maxxansuu fakkeenyaaf kan dur hin jirre kitaaba akka saayikooloojii afaan oromoodhaan baasuu, kitaaba walaloof asoosama gaggabaabaa walitti hidhate waliin baasuu, kitaaba sheekoo garaagaraa kan daa'immanii dabalatee baasuu kuni baay'ee na gammachiisa. Kana jajachuu qabna. Ammoo akkan yaadallee immoo miti yeroo warri saayinsii afaan oromoo baratan itti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal kana irratti rakkoo hin qabu rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti. Sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaagaraa irraa kan ka'e hedduu hin dubbisu. Bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha. Sababni hedduu hin dubbifneef kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha. Miidiyaan hawaasaa dhugaadha. Faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccituudha. Dhaloonni kun isa dubbisaa oola guyyaa guutuu kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe. Inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha. Nama fakkeenyaaf imimmaan haadhaa barreessuudhaaf waggaa 7 na fudhatee waggaa 7 kana booda guutuu qorannoo irra ture hangana waggaa 7 fudhadhaa jechuu koo miti. Garuu qorannoo barbaachisaa. Kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabu. Al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasan. Wanni kun daldalan yaa nama. Yoo akkas ta'e guddisaa jiratu hin ta'in ajjeesaa akka kanatti madaala'anii. Lalisaa Idris barreessaa akkasumas qorataa ogbarruu afaan oromooti. Dargaggoo Lalisaan hagayoonaa kitaabota 3 jechaan asoosamoota dhidhiibbaa caba dabalee fi galfata akkasumas kuusaa walaloo qaalicha gaafadhu jedhan maxxansee qaba. Isas haaluma wal fakkaatuun barreeffamoota ogbarruu afaan oromoo duraanii fi ka'ammaa wal bira qabee naaf akka madaalu gaaffee akkas jedhe. Godaanni shafaa kaasuu dandeenya, kuusaa gadoo kaasuu dandeenya, kabirwaa gadoofaa kaasuu dandeenya, hawwiifaa kaasuu dandeenya. Waggoota 20 dura kitaabonni barreeffaman qulqullina sansaqa guutuu ta'een jechuudha. Bara ammaa kanatti yoo ilaalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaa jiru. Waan haaraa mataa keenyaan finnee ogbarruu oromoo keessa galchuu hin dandeenye jechuudha. Sakattaa yoo goote ogbarruu walitti qabdee hundi isaaniiyyuu akaakuu tokko amma ammaatti akaakuun haaraa ogbarruu oromoo keessatti dabalame waggaa 2 dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi ogbarruu keessatti wanti haaraa boci haaraa uumame jechuudha. Kan biraan immoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessattuu ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga hammaatti bocallee hin jijjiirranne. Kun maalirraa madde sitti fakkaata laata? Dubbisuu dhabuudha. Tokkoffaa irratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma gaafa yaadu waggoota 7 dura kitaabota ani barreesse 2 yookaan barnoota qophaa'inaa bara dhutti yookaan barreesse rakkina nama siin jedhu kana qabu. Garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jenerii isaanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabna. Dargaggoo Lalisaan hanqina qulqullinaa ogbarruu afaan oromoo keessatti ammas rakkoon raabsaa jiraachuu himee barreessitoonnii fi waldaan barreessitootaa kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan ga'uu qabu jechaan dabalee hime. Waldaan barreessitoota oromoo ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 kan hundaa'e waldaan kun miseensota 210 akka qabu pireezidantiin waldichaa yoomiyyuu mul'ataa BBC'tti himee jira. Akkuma Toleeraa Fiqiruu fi Lalisaa Idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha. Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana. Hin beektaa waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufee fedhii isaatiin waldaa hundeeffata waldaa ogummaati. Sanii olitti dirqamsiisee namoonni karaa sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhu otoo jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka nama asii kaasu akadaamiiwwan afaanii otoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko laalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokkorra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana tolchaa jirra malee gabaa bilisaatti namni manuma manasaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaatii
waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira jechuudha. Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffama isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Inni biraa waa'ee leenjii dandeettii barreessitootaaf mijeessuuti. Suni qaama hojii keenyaati. Kan biraa immoo namni ogummaa adda addaa fe'a ta'eeti kan inni barreessuu danda'u. Kaan injiinarii baratee, kaan fayyaa baratee asoosama walaloo kan inni barreessaa jiru. So namoonni akkasii yoo xiqqaate bu'uuraalee ogbarruu Oromoo maali kan jedhu beekutu irra jira. Sana waggaa 3 dura leenjii gara British Council voluntarily ogeessa nuu kennanii maneejimentii irratti fi namoonni immoo voluntariin gama ogbarruun yeroo 2-3 nuu kennanii jiru. Haalonni tokko garuu hojii sana akkatti fuudhee nu daangessanii jiru malee kun dirqamadha. Pireezidantiin Waldaa Barreessitoota Oromoo yoomiyyuu mul'ata hanqina mana raabsa kitaabaa barreessitoonni eeran waliin wal qabate waldichi godinaalee Oromiyaa maratti dukkaana kitaaba banuuf akka yaada qabu ifoomse. Ammatti garuu waldaan barreessitoota Oromoo mana kitaabaa itti raabsu kan mataa isaa hin qabu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinnee. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan isin affeera. Kabenya samame botadan, kaliyyummaa simatee roroodan, edulilaa godhatee uleedaan, jiruu namaa mankatee hireedaan. Kabenya samame botadan, kaliyyummaa simatee roroodan, edulilaa godhatee uleedaan, jiruu namaa mankatee hireedaan. Ayyume kaadhimamee dhufuudhaan achi buuteen dabamee jiruudhaan ambayyoon callisinaa yeroodhaan yoo tola diidde dubbiin gorfaadhaan. Lugadisaa gosa keenya dalagaa fi qeerroo keenya jiddaniin gartan nageenya. Lugadisaa gosa keenya dalagaa fi saba keenya jiddaniin gartan nageenya. Jiddaniin gartan nageenya. Alkubiyyuun yaada haala garaa hoona waada jalleen adii gammada achi buutee.
wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa.